Tole maqaa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Mee warri nagaa qabdan har'a ga'uu keessanitti kan gammaddan ililleef galata guddaa isaa Waaqayyoof dhiyeessaa. Waaqayyo isaa nu gargaaree yeroo kana nuuf kennitti guddaa gammannaa. Egaa akkuma beekamu namoonni garaagaraas akkuma itti yaaddanii barumsa kanaaf of qopheessitanii barumsa kana barachaa jirtan waldaan itti yaaddee har'a torbee sadaffaa walii wajjiniin barumsa keenya hin baranna. Mee namoonni qophooftanii dhuftan waa'ee barumsa kana sammuu kana keessaa kan qabdan kan itti yaaddanii dhuftaniin jedhe harkin argamu. Eshi torbee lammaffaan torbee jalqabaa namoonni hirmaattan mee harka isinitti agarsiisa. Torbee isa jalqabaa gaafa jalqabaa torban sadanarraa namoonni hirmaattan xuruma tolkaasaa akka harka isa argamutti. Eshi isin deebisa. Torbee lammaffaa torban har'aa kan barattan harka isinitti agarsiisa. Torbee sadanarraa dhuftanii torban har'aas kan dhuftan harka keessan hin argamu waan ta'eef. Eshi har'a qofa immoo kan dhuftan har'uma qofaaf kan dhuftan nama baay'eedha. Torbee har'aa yoon dhufesii torbee lamaan har'aa yoon dhufesii maal si gashee kan jedhu immoo inni waan ta'eef warri dhuftan kun baga nagaan dhuftanii Waaqayyo nu barsiisaa. Mata dureen barumsa keenyaa maal kan jedhudha? Maal kan jedhudha? Qorumsa dhalootaarraaf ilaa harka kana gadi kan jirtan hundi keessan mee qorumsa dhaloota har'aaf jedhame. Gubbaa kana kan jirtan immoo deebii sagalee Waaqayyoo jedhame. Amma immoo isin dabaree keessan qormaata dhaloota har'aa jedhame. Isinoo mee wal duukaa qormaata dhaloota har'aaf jedhame. Deebii sagalee Waaqayyoo jedha. Eeyyeegaa Waaqayyo kana irratti nu barsiisaa jira. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf achuma teenyee mataa keenya gadi qabanneetu Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffannaa guyyaa har'aa kana waan nu laattee fi qilleensa haala hundumaa nuuf to'attee guyyaa har'aa kana fuula keetti argamne yaa Waaqayyo barumsa kana akka nuun barannuuf haala waan nu mijeessiteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyo sirraa barachuudhaaf fuula keetti walitti qabamneerraa ati barsiisaa dhugaadhaa maqaa gooftaa Yesuusiin ati nu barsiisi. Sammuu keenya qalbii keenya yaada keenya nu bani. Hamaan kanaan mormu qilleensarraa lafarraa iddoo jiru hundumaatti haa hidhamu. Sanu jaallatti dhala kee gooftaa Yesuusiin aameen. Egaa akkuma beekamu torbanii sadan har'aati kaafnee barumsa keenya barachaa jirra. Mata dureen barumsa keenya qormaata dhaloota har'aaf deebii sagalee Waaqayyoo kan jedhudha. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 18 irra dhaabbanneetu jalqabne akkas jedhan dubbisa. Dhiphinni keenya shanaa kun ulfina sanuun mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'aa. Aameen. Egaa akkuma beekamu dhaloota har'aa gaafa jennu dhaloonni har'aa kun eenyu akka ta'e dubbachuun tilmaamuun badaa nama rakkisu. Torban har'aas ta'ee torbanii lamaan har'aas dubbatameera waan ta'eef namoota bara kana keessa lafa kanarra jiraatanidha. Dhaloota har'aa kan jennu namoota bara kana keessa Waaqayyo umurii kennee fi bara irratti bara dabalee fi biyya lafaa kanarra jiraatanidha. Yeroo dhaloota har'aa jennu yeroo tokko dargaggootuma duwwaatti sammuun keenya ariifatee sokka. Kanaaf sagaleen kuni nama hundumaa in ilaallata. Qormaata har'aa kan jedhus yeroo garaagaraatti egaa dubbatameera. Obboloonni keenya lubni Takiluunii buleessi keenya barsiisaa Gammachiis beekumaa dubbachaa turaniiru. Dhiphina yookaan rakkina garaagaraatiin har'a dhaloonni akka addunyaatti akka biyyaatti akka maatiitti akka dhuunfaatti lola garaagaraa keessa jiru. Isa kanaaf immoo deebiin sagalee Waaqayyoo akka ta'e dhaloonni baranii deebiin dubbii Waaqayyoo keessaa akka jiru beekanii dhaloonni akka jiraatanii fi yeroo garaagaraatti irra deddeebinee kaafneerra. Keessumaa kaayyoon barumsa kana amantoonni qorumsa garaagaraa isaan irra ga'aa jiruuf deebii sagalee Waaqayyoo kennu hubatanii baricha akka bitaniif isaan gargaara. Maal jedha dubbiin Waaqayyoo qorumsa bara kana keessatti dhaloota mudachaa jiruu fi maal jedha dubbiin Waaqayyoo kan jedhu dhaloonni baranii akka irraa of eeganiif jireenya isaanii akka eeggataniif isaan gargaara. Cuunfaan keenya barumsa torban har'aa baranne waanuma gaggabaabaan isin yaadachiisaa isarraa dirqama kan waan qabnuu fi yeroo jalqabaa irratti qorumsi maalii maddi qorumsaa maalii waan jedhu baay'ee isaa baranneerra. Torban har'aa garuu qabxii torban lama har'aa irraa kaafnee turre qabxii lammaffaa irraa kaafnee bu'aan qoramanii ba'uu maali kan jedhu ilaallee turre. Bu'aan qoramanii ba'uu torban jalqabaa irratti qoramanii ba'uun barachuu fida. Namni yoo qorame irraa barataa jireenyi isaa irraa barataa jennee ilaallee turre. Kana qofa utuu hin taane bu'aan qoramuu dabaluudha inni. Bu'aan qoramuu maalidha? Dabaluudha. Namni tokko gaafa qoramuu jireenyi isaa hin dabala. Hafuuratti hin dabala, foonitti hin dabala, akkasuma ittiin calledhee jiraatee hin darbu. Kanaaf qoramuun bu'aan isaa inni tokko dabaluudha inni torban irraa nuun kaafne tokko immoo gara yaada Waaqayyootti nama deebisaa inni.
namni yeroo qoramu yeroo lolli irra ga'u gara yaada waaqayyootti deebi'a gara sagalee waaqayyootti deebi'a kanaaf sagaleen waaqayyoo wantoota kana irratti wanta ni dubbatu baay'ee sagadi fageenyaan ilaalaa turreerra namoonni torbee turtan baay'ee isaa beektu waan ta'eef ni kan biraan bu'aan qoramu ulfinaaf nama qopheessa namni gaafa qoramu ulfina wayitu dura isaa jira karaa wayitu dura isaa jira kanaaf sagaleen waaqayyoo maal jedha dhiphinni keenya si'anaa kuni ulfina sana mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee akka ilaalamuu hin dandeenyetti isinitti nan himaadha wal bukkee qabameen ilaalamu ulfina nuuf ta'uuf jedhu wajjin kanaaf namni gaafa qoramu ulfina wayitti qophaa'aa jira eebba wayitti qophaa'aa jira kanaaf torbee isa kana baay'inaan ilaalleerra irra turree ilaalleerra qormaanni dhaloota har'aa maali jennee qabxii tokkoffaa haala fayyadama teekinooloojii ilaallee turre guddina teekinooloojii irratti keessumaa barri nuun keessa jirru kuni bara teekinooloojiiti dargaggoonnis abbootiinis namni hundumtuu bara teekinooloojiiti bara kana kanaaf hiika teekinooloojii irraa kaafnee wantoota garaagaraa ilaalaa turreerra teekinooloojiin kun immoo baay'eensaa itti fayyadamuu wallaaluu irraan kan ka'e namoota baay'ee irratti dhiibbaa uumeera ogummaa kan namaa kenne ogummaa waa uumuu ogummaa waa kalaquu kan namaa kenne waaqayyoodha ogummaa waaqayyo gaarummaaf namaa kenne garuu namoonni baay'een gara maalitti deebisanii gara yaada mataa isaaniitti deebisanii ittiin walirratti ka'uudhaaf ittiin wal ajjeesuudhaaf ittiin dabarsanii wal kennuudhaaf odeeffannoon taaneen dabarsanii wal saaxiluurraan kan ka'e har'a dhaloota baay'ee gidduutti kana fayyadamuun yookiin teekinooloojii kana fayyadamuun isa waaqayyo gaarummaadhaaf namaaf kenne gara minaatti deebisanii ittiin dhaloonni walirratti ka'aa jiru ennee wanta baay'ee ilaallee turreera fakkeenyaaf waaqayyo nama hundumaa fi wanta inni walqixa kenne baay'ee keessaa tokko yeroodha nama hundumaa waaqayyo yeroo walqixa kenne namoonni garuu qabeenya waaqayyo kenneef kana yeroo waaqayyo kenneef kana yeroo dheeraa isaa miidiyaa irratti fayyadamuudhaan miidiyaa irra turuudhaan sooshaal miidiyaa kana fayyadamaa ooluudhaan yeroo isaanii waanuma garaagaraatiin qisaasessaa oolu kanarraan kan ka'e namni tokko waggaa 70 yoo jiraate bara biyya lafaarra jiraatu keessatti saayitii meeqa miidiyaa irra turaa inni ilaalle torbe waggaa 17 fi ji'a 6 waggaa 17 fi ji'a 6 waggaa 17 walakkaa namni tokko waggaa 70 biyya lafaarra jiraata yoo ta'e miidiyaa irratti yeroo isaa fixa miidiyaa irratti yeroo isaa balleessa kana duwwaa mini qabeenya keenya illee to'ateera nuunas teenya miidiyaatti fayyadamna biyyi kan biraan immoo qabeenya nuunasii qisaasessaa jirru kan achiitti hin fayyadama achiitti hin sooroma nuun garuu kun nuun galle kana qofallee miti eenyummaa keenya akka wallaallu nu godheera mul'ata keenya to'ateera aadaa keenya safuullee nama wallaalchiseera keessumaa bara nuun keessa jirru kana keessa namoonni baay'een wal kabaju akka isaan dhaban miidiyaatu godhe miidiyaa irratti ba'ee namni wal arrabsaa miidiyaa irratti ba'ee jecha garaagaraa waliin jedha miidiyaa irratti ba'ee dubbiin taaneen wal hammeesseetu namoonni baay'een itti fayyadama miidiyaa kana hamminatti hiikkatan sagaarummaaf namaa kenname akka namni waa uumuu akka namni waa hojjechuu danda'u sagalee waaqayyoo irraa torbee ilaalleerra waa'ee Bazaali'eel irraa kaafne ilaalleerra garuu namni kana hundumaa sirnaan itti fayyadamuu dadhabeetu kana irratti jireenya isaa qisaasessee bara isaa qisaasessee kun har'aa qorumsa dhaloota har'aa ta'eera naaf isa kana torbanarraa baay'inaan ilaallee turre har'a isa kana baay'ee keessa hin deebi'u qabeenya keenya to'ateera cubbuudhaaf illee haala mijeesseera miidiyaan cubbuudhaaf haala mijeesseera namni miidiyaarraa waan garaagaraa ilaaluudhaan waan ulfina waaqayyoof hin taane ilaaluudhaan shaakala garaagaraa xuraa'ummaadhaaf illee haala mijeesseera itti fayyadamuu wallaaluurraan kan ka'e jechuudha yeroo tokko amma baay'een namni jiru namni baay'een maatii isaa bira hin jiru garuu yeroo maatii isaa irraa adda ba'u ittiin yeroo butachuudhaaf jedhee ittiin yookiin qoodan namoota biraa bira hin jirre kanan ilaaledhe wantoota garaagaraa ilaaluudhaan xuraa'ummaa keessa galeera gaafa keessa galee jedhu immoo keessaa ba'uu dadhaba himbita jireenya isaa himbita hafuura isaa kunarra qorumsa dhaloota baay'ee ta'eera jennee yeroo darbe baay'ee ilaalleerra har'a kallattiidhaan barnoota keenya kan itti fufnu gaaffii muraasanii isiniif kaasaa mee isa barreeffadhaa lolli hafuura hamaa qorumsa dhaloota har'aati jettee ni yaaddaadha barreeffadhaa warri barreeffattan lolli hafuura hamaa qorumsa dhaloota har'aa ta'uu ni danda'a jettee ni yaaddaadha barreeffadhaa warri barreeffachaa jirres yaada keessanitti qabadhaa maaliif itti fufnee waan ilaalluuf lolli hafuura hamaa qorumsa dhalootaa ta'uu ni danda'a jettee ni yaaddaa qorumsa dhaloota har'aa ta'uu danda'a jettee yaaddaa lammaffaa irratti lola dhaloota har'aa qoru kana attamitti mo'uun danda'ama lola hafuura hamaa har'a dhaloota qoraa jiru kana akkamittiin mo'uun danda'ama
Sadaffaarratti inni lammaffaan lola dhaloota har'aa qoru kana attamitti mo'uu hin danda'ama jettee yaaddaa. Inni sadaffaan sagalee Waaqayyoo wallaaluun qorumsa dhaloota har'aaf sababa ta'uu danda'a. Sagalee Waaqayyoo wallaaluun qorumsa dhaloota har'aaf sababa ta'a jettee yaaddaa yookiin sababa ta'a. Aluma tokkoon gad irra sinii deebi'a. Lolli hafuura hamaa qorumsa dhaloota har'aa jettee ni yaaddaa yookiin ta'uu danda'a. Lola dhaloota har'aa qoru kana akkamittiin mo'uu hin danda'ama. Inni sadaffaan sagalee Waaqayyoo wallaaluun qorumsa dhaloota har'aaf sababa ta'a. Sababa hin ta'a. Egaa kan nuun irra jirru waa'ee qormaata dhaloota har'aati. Qormaanni dhaloota har'aa maalidha? Inni torbee akkuma jalqaba isinii kaasee waa'ee teekinooloojiiti, itti fayyadama teekinooloojii inni isa ilaallee irraa har'a lammaffaa irratti kan nuun ilaallu lola hafuura hamaati. Hin barreeffattu sirriitti, hin barreeffattu na hubattu. Lolli hafuura hamaa har'a dhaloota baay'eef qorumsa ta'eera. Namoonni baay'een har'a hin lolamuu, jireenyi isaanii hin lolamaa, kaan fayyaadhaan lolamuu, kaan hojiidhaan lolamuu, kaan jireenyaan lolamuu. Garuu maddi isaa maali jedhanii baay'een isaanii hin beekan. Akka lolaman beeku, akka eebbi isaanii nyaatamaa jiru beeku, akka fayyaan isaanii nyaatamaa jiru beeku. Garuu maalidha jedhanii yaaddaan. Tokkoof tokko har'a inni guddaan dhaloota keenya baay'ee isaa qorumsatti ta'e lola hafuura hamaati. Dhaloonni baay'eedhaan lola hafuura hamaatiin jireenyi isaanii nagaa dhabaa jira. Hojiin isaanii milkaa'ina dhabaa jira. Eebbi isaanii jalaa qabamee jira. Kanaaf lolli hafuura hamaa qormaata dhaloota har'aa ta'eera. Sagalee Waaqayyoo keessaa Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 31 irraa kaaftee dubbiftan Yesuus gaafa dubbatu Simoon Simoon jedha Phexrosin gaafa dubbatu. Seexanniidha akka nama qamadii gingilchuu isin gilgilchuudhaaf isin falmeeraadha. Har'a dhaloonni baay'een hafuura hamaadhaan lola hafuura hamaatiin jireenyi isaanii falmamaa jira. Akka falmamaa jiran garuu hin beekan. Hojiin isaanii falmamaa jira. Akka falmaman garuu hin beekan. Nam maalittiin jedhee seexanniidha akka nama qamadii gingilchuutti isin gilgilchuudhaaf isin falmaa jiraadhaan. Harka ol kaasaa waan tokkoon isiniin jedha maqaa Yesuusiin. Hafuurri bara keessan mul'ata keessan falmaa jiru galgala kanaa kaasee kan qabame haa ta'u. Falmamaa jiru namoonni baay'een mul'atni isaanii falmamaa, hojiin isaanii falmamaa, milkaa'inni isaanii falmamaa. Dhaloonni baay'een falmamaa jiraatu garuu yeroo tokko tokko akka falmamaa jiran hin beekan. Karaa isaanii hubachuu hin dandeenyeen seexanni maal godhaa? Jireenya isaanii falma. Hafuurri hamaani ani seexana yookiin ani hafuura hamaadha jedhee sagalee dhageessisaa dhufee nama hin falmu. Maal godha? Teeknika garaagaraa fayyadamee, sababa garaagaraa fayyadameetu dhaloota har'aa qoraa jira. Sagalee dhageessisee ani si qoruu dhufaan jira. Hojii kee qabuu dhufaan jira. Fayyaa kee dha'uu dhufaan jira jedheetu dhalootatti sagalee dhageessisee hin dhufu. Garuu maal godha? Dhaloota baay'ee bifa dhokataa ta'een, karaa dhokataa ta'een dhaloota baay'ee qorumsa irratti banee lolaa jira. Waan tokkoon dabalee jedha ammas. Maqaa Yesuusiin dargaggoota baay'ee bifa dhokatee kan lole, fayyaa isaanii kan lole, hojii isaanii kan lole, barumsa kana booda isinirraa haa geggeeffamu hin jedhan. Maaliif? Ani kana gochaan jira yookiin fayyaa namootaa qabaan jireedhe sagalee dhageessisee yookiin immoo dubbataa hin dhufu. Maal godha malee sababa garaagaraa fayyadameetu jireenya isaanii qora. Barbaade fayyaa isaanii falma, barbaade dandeettii isaanii falma, barbaade eenyummaa isaanii irraanfachiisa. Gadi aantummaatti agarsiisee diinagdee isaanii rukutuudhaan maal godha? Jireenya dhaloota baay'ee falmaa jira. Har'a maddi qorumsa baay'ee namoonni baay'een kan irratti hin dammanne lola hafuura hamaati. Hafuura hamaatu jireenya namoota baay'ee qoraa jira. Hafuurri hamaan akkamittiin dhaloota qora? Tokko, hafuurri hamaan dhaloota karaa inni ittiin qoru keessaa tokko mul'ata jireenyaa dhaloota harkaa gatee qora. Mul'atuma jireenyaa harkaa fuudha. Namni utuu jiraachaa jiru akka waan jiraachaa hin jirretti itti mul'isa. Namni utuu adeemaa jiru akka waan adiin adeemnetti itti mul'isa. Ani jireenya hin qabu jedhee akka dhaloonni ofitti dubbatu of godha. Dhaloota baay'ee ofitti dubbachiisa. Ati jireenya hin qabdu, ati guddina hin qabdu, ati milkaa'ina hin qabdu jedheetu nama mul'ataa wajjin uumame, nama Waaqayyo mul'ata kenneef gadaantummaatti agarsiisee mul'ata jireenyaa harkaa fuudheetu dhaloota baay'ee qoraa jira. Namoota tokkotu sin kaatanii akkami mul'ata jireenyaa qabdaa? Bara dhufu maal hojjechuu barbaaddaa? Waggaa ittaanu maal hojjechuu barbaaddaa? Ji'a ittaanu maal hojjechuu barbaaddattanii utuu sin nama baay'ee gaafattanii
qilleensi akkas ta'eera, haalli ikoonoomii akkas ta'eera, haalli jireenyaa akkas ta'eera. Waa hojjechuu koo miti jiraachuu koof iyyuu fan shakkaadha. Waan isiniin jedha maqaa Yesuusiin itti fuftee sin jiraattaa mul'ata hojiis Waaqayyo sii kenna. Naaf namni baay'een tuusin kaatanii gaafattanii akka waan jireenya gara fuulduraa hin qabneetti haasa'a. Akka waan balbala gara fuulduraatti hin qabneetti haasa'a. Seexanni maal godheera? Mul'ata jireenyaa harkaa gatee dhaloota baay'ee qoraa jira bara kana keessa. Sagalee Waaqayyoo keessa iddoo garaa garaatti namoota mul'ata qaban iddooma hin mijanne ta'anii haaluma hin mijanne keessa ta'anii dhaloota mul'ata qaban sagalee Waaqayyoo iddoo garaa garaatti hin kaasa. Luqaas boqonnaa 15 keessatti waa'ee dargaggeessa isaa qabeenya isaa abbaa isaa irraa hidhatee badee sana argitu. Namichi tokko ilmaan lama qabaadha. Ni tokko quxisuudhaan ni tokko hangafa. Garuu gaaf tokko utuu inni hangafni taa'u inni quxisuun akkas jedhe abbaa isaatiin. Qabeenya koo naaf ga'u qabeenya koo naa hiri nan deemaa jedheen. Mucaan kun yookiin dargaggeessi ilmi quxisuun kun yeroo mana abbaa isaa jiraatu jireenyaaf yaadda'ee hin beeku. Maalan nyaadha, maalan dhuga, maalan uffadha, maalittan jiraadha, akkamittan jiraadha jedhee yaadda'ee hin beeku. Garuu guyyaa tokko akkas godhe. Utuma abbaa isaa bira jiraatu nan deema. Qabeenya koo keessaa naa hiri. Ani kana booda jiraachuun barbaadu, of danda'uun barbaade dheetu qabeenya isaa hiratee abbaa isaa irraa guurratee adeeme. Gaafa guurratee ba'ee dhaqu immoo qabeenya isaa dhaqee warra akkan taane jiraatan, warra jireenya gadhiisii jiraatanii wajjin jiraate qabeenya abbaa isaa irraa hirmatee ba'e sana hin bittimse, hin balleesse. Kanarraan kan ka'e iddootti hojiidhaaf barbaadu nama booyyee isa eegsisuuf illee barbaaddatee dhaqee itti galee wajjiniin jiraachuu jalqabe. Qola booyyee nyaatu taa'ee kajeeluu jalqabe. Mucaan kun utuu mana abbaa isaa taa'eera ta'e qabeenyi mana abbaa isaatii kan isaati. Guyyaa tokko jireenyaaf hin yaadda'u. Maalan uffadhaa, maalittan jiraadhaadhaaf hin yaadda'u. Har'a namoonni baay'een utuu Waaqayyoon isa jabaa ofirraa qabanii hafuurri hamaan jireenya isaaniitti galee akkamitti jiraatta, eessaan jiraatta, maaliin jiraatta jedhee sammuu namoota baay'ee adoocheera. Sammuu namoota baay'ee qabeera. Hal tokko sammuu keessan qaba amantiidhaan. Namni utuu sammuu isaa qabu amantiidhaan maqaa Yesuusiin hafuura jireenyaa kan nu harkaa fuudhee galgala kan nurraa haadhaama. Harkeessan mataa keessan ol fuudhaati nan jiraadhaa jedhaa dubbadhaa. Jedhaa dabalaati. Jedhaa dabalaati. Ani mul'ata jireenyaan qaba jedhame. Namni mul'ata jireenyaa qabu. Maqaa Yesuusiin kana booda mul'ata jireenyaatu sagalee sadeen gaddaa caalaa shanitti dabalama. Naaf dargaggeessi kuni utuu mul'ata jireenyaa qabu nan deemaa jedhe. Hafuurri hamaan mana abbaa isaatii lolee baase. Dhaqee qabeenya isaa hin bittimse. Dhaqee qola booyyee nyaattu kajeeluu jalqabe. Dhaqee waan isa hin fakkaanne wajjiniin walitti firoomuu jalqabe. Namoonni tokko tokko utuu jireenya hin qabaatiin, utuu jireenya safooniin argamu, waan isaaniif barbaachisutu hin qabaatiin namoonni tokko tokko waa'ee jireenyaa yaadu, waa'ee dhaloota oolchuu yaadu, waa'ee dhalootaaf balballi banamuu yaadu. Namoonni tokko tokko mootuma jireenya keessa jiraniin jireenyi waan tokko iyyuu ittiin fakkaatu. Akka dargaggeessicha kana jireenya keessa jira garuu jireenya isaa gadhiisee deema. Namoonni tokko tokko immoo jireenya keessa utuu hin jiraatiin waa'ee biyyaatu itti dhaga'ama. Waa'ee dhalootaatu itti dhaga'ama. Waa'ee dhaloota oolchuutu itti dhaga'ama. Isinitti dhaga'amu maqaa Yesuusiin. Macaafa qulqulluu keessaa lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irraa isa jiru mee Dooktar Gammeenuu fa dubbisanii hin dhaggeeffannamee isaanirraa maakinaa laattuuf. Lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irraa isa jiru. Iddoo sanatti sagaleen Waaqayyoo kun waan guddaa tokko dubbata. Achumaanis mee maal jechuu akka barbaade iddoon sun nutti himu waan ta'eef. Ishi. Tole iddoodhuma amma jedhame nan dubbisaa. Macaafa lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irraa sagaleen jiru akkas jira. Ammas ani aduu jalatti wanta ogummaa guddaa natti fakkaatu tokko nan argee, innis mandarri xinnoon namoonni muraasni keessa jiraatan tokko turte, mootii guddaan tokko dhufee lolatti kaasee isheen marsee, wanta ittiin masaraa ishee yaabanis guddisee naannesseetti ijaaree, namni hiyyeessi achi keessa jiraatu tokko immoo ogummaa isaatiin mandarattii badiisa hin oolcha ture. Garuu namichi hiyyeessi kuni achi akka jiru namni tokkollee hin yaanne. Ameen. Mee iddoon kun maal ibsuu barbaada? Maal jedha? Tole akkuma amma dhageenye hafuurri hamaan karaa adda addaa nama lolaa.
karaa mul'atus karaa mul'annes keessaayyuu iccitii adda addaatiin bifa dhokataa ta'een isanni nama lolutu caalaanii gara kutaa kanaatti gaafa dhufnu lolli karaa adda addaa namatti ka'uu danda'a, biyyatti ka'uu danda'a, waldaatti ka'uu danda'a, amantootatti ka'uu danda'a. Isa kana kutaa kana keessatti akkuma amma dhageenye namicha hiyyeessa tokko ture. Namichi hiyyeessi kuni hiyyeessaadha, qabeenya hin qabu garuu ogummaa qaba. Ogummaa isaa kanaanii saba sana saba keessa jiraatu biyya xinnoo lolli itti baname kana oolcheeraa jechuudha. Arrasii waldaa kiristaanaa keessatti namoonni utuu eenyummaa isaanii hin beekamin biyya isaanii, waldaa isaanii, maatii isaaniif kadhatan oolchan jiru jechuudha. Inni kun maalirraa maddaa? Ogummaa qabaachuu wajjin wal qabata jechuudha. Kanaaf har'a ogummaa qabaannee ofii keenya oolchinee dhaloota oolchuu akka dandeenyu, waldaa keenya oolchuu akka dandeenyu, biyya keenya oolchuu akka dandeenyu Waaqayyo ogummaa nuuf haa laatu. Galata guddaa fidaa Waaqayyoodhaaf kanaaf sagalee kanaaf. Waaw. Dhageessaniittu namichi kun yomaa hin qabu. Hiyyeessadhaadha sagaleen Waaqayyoo. Silammoo namichi sooressi immoo mul'anni jireenyaa harkaa fuudhamee mana abbaa isaatiitti bahee deema dargaggeessichi immoo. Inni kun immoo jireenya safoo hin argamu hin qabu garuu mul'ata dhaloota oolchuutu harka jira. Maqaa Yesuusiin galgala kanaan dubbadha. Nama asii bahee dhaloota oolchuutu natti argamanaan. Dhaloota oolchuudhaaf humna keenya ilaaluu hin qabnu. Dandeettii keenya ilaaluu hin qabnu. Qorumsa diinaa moone, lola diinaa moone, ari'annaa diinni jireenya keenya irratti banu mooneetu dhaloota oolchuu hin dandeenya. Namichi kun qorumsa itti dhufe yookiin lola dhalootatti dhufe kana ogummaa Waaqayyo isaaf kenneen oolche. Kanaaf irras dhaloonni ka'ee qorumsa diina biraatti baname, lola diina biraatti baname keessaa of oolchuudhaaf, dhaloota oolchuudhaaf ka'uu qaba. Taayumna isaa ilaaluu qaba. Akka namicha kana mul'anni jireenyaa harkaa fuudhamuu hin qabu. Uumama boqonnaa irratti Qaayin obboleessa ajjeese, Abeeliin ajjeese. Sababii aarsaan gidduu isaaniitti dhiyaateef aarsaan Abeel waan simatameef Qaayin inaaffaarraan kan ka'e obboleessa ajjeese. Gaafa obboleessa ajjeese jedhu akkasuma ta'e Qaayin irratti tokko abaaramaa taataa jedheen. Lafa yerootti qottu deebi'ee midhaan siif hin biqilchuu jedheen, siif hin baasuu jedheen. Lafa irra joortaa jedheen. Nama lafa dhaqu hin qabneen taataatti hin jedheen. Argitanii Hafuurri hamaan hammina keessa isaa kaa'uudhaan nama jireenyaaf eegame, nama jireenyaaf dhalate akka inni jooru isa godhe. Har'a namni baay'een hin deema malee, hin ka'a malee, hin hojjeta malee, namni baay'een jooraadha har'ayyuu. Yoo deeme karaa kanarra yoo argitan namni baay'een qobaasaa haasaa deema. Namni baay'een qobaasaa gungumaa jira. Hafuurri hamaan namoota baay'ee joorsaa jira. Har'a garuu nan dubbadha. Hafuura dhaloota harkaa jireenya gate kaname Waaqayyo hin qabaan jedheen. Hin qaba. Kanaafi hin joore sababa maalirraan kan ka'e jireenyi hafuurri hamaan jireenya isaa waan harkaa gateef akka inni naaffaadhaan ka'ee obboleessa ajjeesu, akka inni naaffaadhaan ka'ee obboleessa irratti ka'u waan ta'eef jireenyatu harkaa fuudhame. Kanaaf hin joore. Har'a hafuurri hamaan akkasittiin dhaloota baay'ee harkaa jireenya gatee dhaloota baay'ee joorsaa jira. Inni lammaffaan hafuurri hamaan waan hafuuraa nama yaachisu irra waan lafarraa nama yaachisuudhaan har'a dhaloota qoraa jira. Ni jalqabaa jireenya harkaa gata hafuurri hamaanii. Inni lammaffaa immoo waan hafuuraa nama yaachisurra waan lafarraa nama yaachisa. Har'a dhaloonni baay'een waa'ee hafuuraa yoo itti dubbatte waldaa keessa ameen hin jedhan. Yooti waa'ee hafuuraa lallabde, waa'ee jireenya bara baraa lallabde waldoota garaagaraa keessaa hin argitu, miidiyaa garaagaraa irraa hin argitu. Waan hafuuraa dubbachaa jirta taanaan, waan jireenyaa dubbachaa jirta taanaan iskrool godhanii bira darbu namoonni baay'een. Yoo waan biyya lafaa kana hin guddattaa, hin ceetaa, hin fagaattaa, balbala sii banama. Yoo namni jechaa jira ta'e garuu namni hundumtuu gurra isaa qeensee dhaggeeffata. Balballi kan banamuu danda'u, namni fagaachuu kan danda'u, namni jiraachuu kan danda'u yoo dursee waan hafuuraaf iddoo kennedha. Waan hafuuraa jireenya keenya keessa jira taanaan, jireenya Waaqayyotti nu barbaade jiraachaa jira taanaan isa kan barbaaduudhaaf baay'ee nu rakkisu. Maaliif malee ofii isaatiin nu barbaada malee. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Maatewos boqonnaa 6:33 irratti duraan dursitanii yaada keessaniidha. Mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti dhaadha. Kana malees kan barbaachisu hundumtuu maal ta'e isiniif hin kennamaa'edha. Nama sin cina jirutti harkotti al tokkotti naa bu'aati mootummaa Waaqayyoo barbaadeedhaani. Dabalaatti dubbadhaame maaloo. Har'a namoonni baay'een waan lafarraa kana akkamittiin walirra tuulladha. Jireenyi koo akkamitti gabbata, hojiin koo akkamitti guddataa malee waan hafuuraa yaaduu dhiiseera namni baay'een.
rafeema yeroo ka'u yeroo kadhatu yeroo deemu yeroo hundumaa maaltu fuula isaa dhaabbata waan lafarraa kana fuula isaa dhaabbata eessaanan mana akkasii ijaarradhaan eessaanan gamoo akkasii ijaarradhaan eessaanan konkolaataa akkasii bitadhaan eessaanan guddina akkasii kana bira gaadha malee yoo Waaqayyo jedhe namni jedhu nama muraasadha Waaqayyo biraan nagaa namni jedhu nama muraasadha kanaaf namoonni baay'een waan ta'uu barbaadan baay'ee isaa utuu hin ta'in hafan waan bira ga'uu barbaadan baay'ee isaa utuu bira hin ga'in hafan waan tokko isiniin jedhu maqaa Yesuusiin Waaqayyo wajjin qaataa isa bira ga'uu barbaaddu bira hin geessaa ol fuudhar keessa raasa amantiidhaan isa bira ga'uu barbaaddu sana bira hinuma geessaa inni kun immoo yoo maal ta'edha waan lafarraa yaada keenya kaafne Caafni qulqulluun isinii kennamadha malee isinii dabalamadha malee dhiphattanii yaaddooftanii achi buutanii as buutanii hin jedhu. Har'a garuu namni baay'een waan hafuuraa yaaduu dhiisee waan lafarraa yaada. Kanarraan kan ka'e namni baay'een waan barbaadu baay'ee isaa utuu bira hin gahin hafeera. Har'a waldaa kiristaanaa yoo fudhan hojii biyya lafaa irratti deebiteetti gamoo akkasiin ijaaraa kombaakshinii akkasii hojjennaa mana barumsaa akkasii bannaadha malee jireenya hafuura dhalootaa akkamittiin deebi'ee ijaarama kan jedhu har'a waldaa kiristaanaa keessaa badeera. Taayiltoota baay'ee biraa badeera. Taayiltoonni eessaan jireenyi dhalootaa ijaaramaarra eessaan jireenyi koo ijaarama. Eessaan amma abaluu ga'a. Eessaan abaluu akkasii guddateera. Abaluu akkasii milkaa'eera. Eessaan milkaa'a kan jedhutti deebi'eera namni baay'een. Sagaleen Waaqayyoo garuu akkas jedha. Yoo Waaqayyo jedhe ameen jedhame kanarratti. Yaaqoob 4:5 maal jedhe beektu? Yoo Waaqayyo jedhe kanas sanas gochuu hin dandeenyaa'edha. Haleluuyaa. Naafi waan lafarraa nama yaachisuu duwwaadhaan namoonni baay'een garuu waan lafarraa uma yaadu. Waan lafarraa keeku kanarraan kan ka'e iddoo ga'uu dadhaban baay'ee isaa utuu hin gahin hafaniiru. Sagaleen Waaqayyoo waan tokko dubbata. Ermiyaas 29 lakkoofsa 11 akkas jedha. Ermiyaas 19 lakkoofsa 11 yaadan isiniif yaadeedha. Anuma duwwaatu beekaadha. Yaadan isiniif yaadee eenyutu beeka? Ana duwwaatu beeka. Innis yaada nagaaf yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu mitiidha. Nuun ammam yoo yaadne yaada Waaqayyo nuu yaade duwwaa jiraanna. Dirree Waaqayyo nuuf ilaale duwwaa keessa jiraanna. Lafa Waaqayyo nuuf abuure duwwaarra jiraanna. Ofii keenya ammam yaadne ammam dhiphanne waan meeqa goone lafa tokko iyyuu ga'uu hin dandeenyu. Waaqayyo yoo jedhe garuu haleluuyaa. Waaqayyo yoo jedhe garuu lafa ga'uu dadhabnu tokko iyyuu hin qabnu. Dhaloota nana ergaan isinii qaban. Waaqayyo wajjin yeroo kaatan hime lafa ga'uu dadhabdan tokko iyyuu hin qabdaniin jedhan. Yeroo tokko hiriyyaan koo achi ga'eera, abaloo achi ga'eera, ekeleen achi ga'eera inni yoo hinaaffaatti deebina ta'e jireenyi keenya nyaatamaa deema. Namni baay'een hinaaffaarraan kan ka'e jireenyi isaa nyaatamaa deema. Yoo hinaaffaatti deebina ta'e yoo garuu Waaqayyo isaa achiin ga'eera anaanis nagaa anaafis karoora qaba naafis yaada qaba yoo jenna ta'e yaada Waaqayyo nuuf qabutu jireenya keenya irratti raawwata. Naafi waan lafarraa nama yaachise irra dhaloota baay'ee karaatti hambisaa jira hafuurri hamaan. Inni sadaffaani hafuurri hamaan dhaloota irratti balbala cufuudhaan bara kana dhaloota qoraa jira. Dhaloota irratti balbala cufuudhaan. Mul'ata 3:8 irratti maal jedha beektu? Ani balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneeraadha sagaleen Waaqayyo. Balbala banamaa isa fuula kee dura jiru isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneeraadha. Hojiin Waaqayyo yeroo hundumaa balbala namaa banuudha. Hojiin hafuuraa moo lolli hafuuraa moo yeroo hundumaa balbala namaa baname namaaf cufuudha. Har'a waasiniin jedhu maqaa Yesuusiin inni balbala kee cufuu barbaadu dura keetii haa qabamu. Ulfuudhaan keessa lamaan saame raasa amantiidhaan maqaa Yesuusiin galgala nan jedha inni balbala dhaloota baay'ee cufee bare balbala kee hin danda'iniin jedha. Hojiin Waaqayyo balbala namaa banuudha. Seetanni immoo har'a maal godha? Balbala namoota baay'ee akka namni waan biyya lafaatti dacha'ee waan biyya lafaaf fiigee balballi isaa akka cufamu gochuudha. Waaqayyo balbala eebbaa hin bana. Balbala hojii hin bana. Balbala gaa'elaa hin bana. Balbala jireenyaa hin bana. Balbala milkaa'inaa hin bana. Isa kana immoo seetanni yeroo hundumaa hinaafee maal godha? Lola baneetu balballi baname kun akka inni cufamu godha yeroo baay'ee. Balbala namni isaa baname keessa namni nagaatti akka hin jiraanne namni ulfinatti akka hin jiraanne gochuudha yeroo hundumaa. Har'amee balbala maalii keessa ta'aa jirtu sin? Balbala uta akkamiitu baname barbaadanii ta'aa jirtu. Ati hin beektu malee yoona waatu cufee jira. Galgala kana kaasee hafuurri Waaqayyo sirraa banaan jedhan. Yoona ati hin beektu hin hojjetta banamaa miti. Hin fiidda banamaa miti. Buutee baata banamaa miti. Hiriyyaa baay'eetti gaafatta banamaa miti. Har'a nan dubbadha.
ilaku wangeela kan ol si kaasa isa balbala kee cufee jiru waaqayyo sirraa ari'aan jedhan harka samilkaa ol kaasa balballi koo hin banamaa jedha maalo jari dabali amantiidhaan lolli hafuuramaa balbala kee hin cufu waaqayyo si dheekkamee balbala eebba kee irraa hin kaasa heeno balballi nama baay'ee cufamaadha yoo nama baay'eetti balbala gaa'ela isaa cufamaadha balbala hojii isaa cufamaadha balbala milkaa'ina isaa cufamaadha namni baay'ee yoo balbala banama balbala cufamaa jala dhaabbatee yeroo eegaa jira yoom naa banama yoom guyyaan naagaa yoom barri naagaa'edha nan dubbadhaan immoo inni sagalee kana erge waaqayyo lola hafuuramaa sirraa gaadieetu balbala kee jabeesse sii banaan jedheen heeno chin waaqayyo balbala banuudha furramaani miroondumaa balbala namaa cufa Phaawulos akkas jedha gaafa dubbatu Qorontos boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irratti warri ittiin mormanedha baay'een yoo jiraatan iyyuu tokko lama demo baay'een jedha warri ittiin morman baay'een yoo jiraatan iyyuudha hojii guddaadhaafedha hojii waa'ee baas hojjechuudhaaf karaan anaaf banameera jedha hin amantu sagalee kana hin amantu warri siin morman baay'een yoo jiraatan iyyuu sagalee kana booda waaqayyo karaa kee hin banaan jedhan warri ittiin morman baay'ee yoo ta'an iyyuu maal godhe hojii waa'ee baas hojjechuudhaaf karaan anaaf banameera jedha anaafi har'a furriyamaan dhaloota baay'ee irratti balbala cufee isaan rakkisaa jira Phaawulos yeroo dubbatu akkas jedha Sarraa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti dhumnee isin ilaaluudhaaf jedha warra Tasalonqeen barbaannee turreedha gara keessan dhumnee isin ilaaluudhaaf barbaannee turre haa ta'u iyyuu malee addumaan gaafa dubbatu Phaawulos immoo ani immoo irra deddeebi'ee yaaleera jedha amma waa dubbachuma sirriitti dhaggeeffadha dhumnee isin ilaaluudhaaf barbaannee turre addumaan immoo irra deddeebi'ee yaaleera jedha garuu jedha seexanni na ittiseedha irra deddeebi'ee yaale na ittiseedha waan dubbadha galgala kana waan kaleessa dheengaddaati irra deddeebitee yaalaa turte seexanni didee si jalaa feel gochaa ture si jalaa kuffisaa ture miilana hin kaata kan milkaa'u si ta'an jedhan ilaadha waan baay'ee kaatee deebi'ee kufaa turte tata jalqabdee karaa si jala dhaabbachaa tureera ta seexanni lola ergee waan ati jalqabde sana karaa si jala dhaabeera ta har'a nan dubbadha kana booda kaatee karaa hin dhaabattuun jedhan kana booda waaqayyo sa balbala kee cufe sirraa ari'aan jedhan deddeebi'ee yaaleeraadha garuu seexanni nu ittiseedha nama sin cina jirutti bu'aati innati deddeebitee yaalte sun jedhaane miilana hin banamaa jedhaane kaatee hin deebitu jedhaane maalo eenyufatoo nama mana eenyufatoo maqaa Yesuusin miilana hin kaata inuma sii banamaan jedhan hojjechuudhaaf kaata barachuudhaaf kaata tajaajiluudhaaf kaata adeemuudhaaf kaata isa balbala kee ittisaa tureme harki waaqayyo dura keetii ari'aan jedhan yaaleeraadha garuu maalan ta'e dhabeettu seexanni dideenuu ittiseedha hojiin seexanaa ittisuudha waan ta'eef yaa nama ittifamtee jirtu ati tu dhimma baasuu dandeessu ittifamtee jirta lolli hafuuramaa si ittisee jira ijoolleen baadiyyaatti guddatan bishaan tokko hin beektu yeroo bishaan ittisuudhaaf jedhan gaddabanii kuusanii yeroo gadhiisuudhaaf jedhanime walitti kuusanii erga yeroo dheeraa ture boodame isattiin karaa isaa cufan gaafa irraa fuudhanii dura isaati fuudhanii jedhani daggala fuudhee dhagaa galagalchaa waan dura isaa jiru kaasaa darba miilana humna tokko sitti dabalama amma qabamtee turte humna guddaadhaan utaaltee kaata orasa kataria bahatia miilana mi waan qabaa dhowwatteetu lola jalaa baateetu utaaltee kaata ittisaatu si dadhabaan jedhan ittisaa mul'ata kee ittisaa fayyaa kee ittisaa milkaa'ina kee ani nama humna guddaadhaan darbatamee ka'utu natti argamaa'eera nama baajata hin yaadamne lafaa ka'utu jiraan jedhan nama dookimentii awwaalamee lafaa ka'utu jiraan jedhan waan si ittisaa ture si dura ari'a waaqayyo ittifamaadha namni baay'een mul'anni nama baay'ee ittifamaadha har'a kaatee har'a miti mirga kaateeti hojjechuu erga jalqabde barachuu erga jalqabde adeemuu erga jalqabde waa walitti bubuusuu erga jalqabde ittifamtee jirta malee hin amanta yoo ta'e sagalee kana booda nama ittisaa jalaa butamee ba'utu jiraan jedha mana keetu ba'a mul'ata keef lafa kenna waaqayyo mul'ata keef iddoo kenna waaqayyo mul'ata keef biyya kenna waaqayyo
Hallelujah. Nu itti seena. Irra deddeebi'edha. Nama sejjina jirutti waa madaraa maalootti naa hima. Waan irra deddeebitee rakkatte qabdaa jedhaanii maaloo. Miilana sin rakkisuu jedhaanii maaloo. Ati addana jirta. Maatii abbaa kee gidduu taa'ee isa rakkisaa jiru. Lafa hojii kee taa'ee isatti rakkisaa jiru. Galgaluma kanatti si dheekkama Waaqayyo an jedha. Namni baay'een ittifamaadha. Maatiin hin eegu inni ittifamaadha. Maatiin hin eegu isheen ittifamtuudha. Seexanni balbala ishee cufee jira. Lolli hafuuramaa balbala isaa cufee jira. Dhaqee dorgomaa ittifamaadha. Dhattee dorgomti ittifamtuudha. Daldaaluu barbaaddi ittifamaadha. Daldaaluu barbaadaa ittifamaadha. Miilana hin ittifamtu jedheera Waaqayyo. Hafuurri amaanarra dhaloota baay'ee ittisee jira. Balbala irratti cufee ittisee jira. Hindammanne dhaloonni keenya. Ani dhugaa Waaqayyo yaalee man dadhabeem jedha. Achi dhaqee dorgomeeraam jedha. Inni deegaru. Achi dhaqee baradheera waan akkasiis baradheeraam jedha. Amma tuuti waan banni barate gaafatte dookimentii meeqa dargaggeessa akkasii taa'u kun dookimentii meeqa gadi yaasee sitti agarsiisa. Sartifikeetii meeqa gadi yaasee sitti agarsiisa. Garuu hin jiru. Hin adeema cufamaadha. Hin yaala cufamaadha. Cufamee rakkise. Har'a garuu sagalee dhufe. Deebi'ee sin rakkisu kana booda. Hin kaata. Waaqayyo humna guddaa tokkoon dura kee darbaan jedha. Sagaleen tokko baay'ee na dhiba. Gaafa Yaaqoob Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuudhaaf bawwedha. Seeraa uumama boqonnaa 35. Gaafa Yaaqoobiin Waaqayyotti mul'atee anasa guyyaa rakkina keetitti mul'ateef dhaqee iddoo aarsaa ijaareedha. Gaafa inni maatii isaa fudhatee ka'e namni tokko akka isa hin hordofnetti jedha. Naasisuun Waaqayyoo wajjiniin ta'eedha. Hin amantaa barana naasisu Waaqayyootu si wajjiniin ta'a. Hin amantaa barana hojii kee wajjin naasisu Waaqayyootu ta'a. Hin kaata naasisu Waaqayyoo dura kee darbaan jedhan. Isa ol kee gadi qaba. Isa hin jirre jiraachisa. Isa cufame banaatu naasisu Waaqayyootu dura kee darbaan jedhan. Hin naasisu Waaqayyoo wajjiniin ta'edha. Yeroo isaan ka'anii deeman namni tokko akka isaan hin hordofnettidha. Ittifamuu kana jalaa hin baata. As deebina. Lola seexanaa hubachuu irratti namoota gosa sadii jira. Lola seexanaa hubachuu irratti namoota gosa sadii jira. Tokko warra hafuurri hamaan jiraachuu isaa hin beeknee fi ofirraa ittisuus hin dandeenye. Namni tokko hafuurri hamaan akkuma lolaa jiru iyyuu hin beeku. Ofirraa ittisuus hin danda'u. Bayyesuus himuu hin danda'u. Waan tokko gochuu hin danda'u. Calluma jedhee jiraata. Loluma duwwaa arga. Akka lolamaa jiru beeka. Lolamaa akka jiru beeka. Eebbisaa nyaatamaa akka jiru beeka. Mul'anni isaa akka lola qabu beeka. Garuu eessaa dhufee hin jedhu. Yoo dhukkubsate yoo dhukkubaan lolamaa jira ta'e lolli kun mana yaalaa dhaqa yookiin waama tokko godha. Maddi isaa maal akka ta'e hin beeku. Bara baraan madda qorumsaa keessa rakkata. Bara baraan lola keessa rakkata. Hin beeku. Hafuurri hamaan akka lola lolaa jirus hin beeku. Akkamittiin akka ofirraa ittisuu hin beeku. Dubartittiin waggaa 12 fi goobofte sun hime Luqaas boqonnaa 11 irratti waggaa dheeraadhaa fi waggaa 18 fi gooboftee jiraatte. Hafuura hamaatu goobeessee jedha. Kunis dubartiin hafuura hamaadhaan qabamte waggaa 18 dhukkubsate tokko achi turte isheen gooboftee ol qajeeluu hin dandeenyedha. Gaafa Yesuus dhaqume isa waggaa 18 goobeesse irraa ari'e. Ameen hin jettanii? Waggaa 18 guutuu rakkattee jiraatte. Maal takka ishee goobeesse hin beektu akkamittiin akka ofirraa kaastus hin beektu. Amma namni baay'een erga hojii hiike har'a miti. Erga yaaduu dadhabe har'a miti. Garuu maal tokko isa desin beeku ofirraa ari'ee taa'uu dadhaba. Ofirraa ari'uu hin danda'u. Ofirraa loluu hin danda'u. Hidhamee mataa, lolamee mataa. Inni lammaffaan immoo warra hafuura hamaan jiraachuu beekanii garuu ofirraa ittisuu hin dandeenyedha isaan immoo. Akka lolamaa jiran beeku isaan immoo. Hafuurri hamaan akka isaan lolaa jiru beeku. Garuu ofirraa ittisuu hin danda'an. Isaan kun lolamaa jiraachuu isaanii argu beeku malee humna ittiin ofirraa ittisan immoo hin qaban. Utuma beekanii nyaatamu. Gadi dhumaa deemu, gaduma dhumaan jira malee ofirraa immoo ittisuu hin danda'an. Fayyaan koo nyaatamaa jira garuu ofirraa ittisuu hin danda'an. Eebbi koo nyaatamaa jira garuu immoo ofirraa ittisuu hin danda'an. Namicha tokko jira seenaa isaa yeroo garaagaraa hin dhageessu. Gurbaa tokkotu jira sodaataadhaa jedhama. Gaaf tokkotu karaa deema aduun itti dhiye. Aduun itti dhiinaanii lafuma onaa keessaa namni durii yeroo karaa deemu waa baadhatee deema, galaa baadhatee deema, waa hirkifatee bula waan ta'eef bada mana barbaachan naqu
baay'ataniitu iddoo tokko rafanii gurbaan sodaataan tokko moo wajjin hin jira. Jiniin deeman immoo halkan gaafa rafuuf jedhanii waan sodaatu maal jedhe beektu ani gidduun rafaa jedhe. Ni gidduun rafee gidduudha mootaa rafe. Halkan walakkaa gaafa ta'ee jedhu waraabessi dhufee ilaaleetu as ilaalee achi ilaalee namichi isa sodaataa sana nyaachuu jalqabe. Namni hundumtuu ol jedheetu maanni waatu nyaatamaa jira jedha. Eenyudha jedhu nyaatamaa jira garuu callumadee ciisa. Ol jedheetu anaan bacabacaa jira callumadaa ciisaa jedheen. Calluma nyaatamaa jira garuu himachuu hin danda'u. Nyaatamaa jira garuu ofirraa oofuu hin danda'u. Harrayyuu dhaloonni baay'een akka ittiin nyaatamaa jiran jiru. Eebbi isaanii nyaatama akka nyaatamaa jiran beeku akka lolamaa jiran beeku garuu ofirraa ari'uu hin danda'an. Inni amantaa waan siin jedha humnati ittiin ofirraa ariitu sirra buuse si gasha Waaqayyo. Kana boodame yeroo eebbi kee nyaatamuu jalqabame kun waatu jira mana koo waatu nyaachaa jira hafuura koo waatu nyaachaa jira teetu kaateetti camadda kaatee jilbeenfatta kaatee kadhatta yeroo sana inni si nyaachaa jiru sirra ari'amaan jedhan. Warri sadaffaan immoo warra akka hafuurri hamaan isaanii lolaa jiru beeku. Hafuurri hamaan akka jiru beekan akka isaan lolaa jiru warra beekanis warras immoo ofirraa eeganidha. Beeku isaan immoo gaafa hafuurri hamaan dhufee jireenya isaanii loluu jalqabu beeku isaan immoo isheen kun waan itti darbatamteetti miilanedhu. Fayyaa kootti waa darbatameeraadhu. Iddoo hojii kootti lolamaan jiraadhu. Barata yoo ta'e mana barumsaatti lolamaan jiraadhu. Kanaaf furmaanni isaa maalire jedhanii fuula Waaqayyootti kufanii kadhachuu jalqabu. Nama gosa sadii jira. Warra akka lolamanis hin beekne calluma jedhanii madda lola isaanis hin beekne warra immoo ofirraa ari'uus hin dandeenye. Warri tokko warra madda lola isaanii beekan ofirraa immoo ari'uu hin dandeenye. Warri sadaffaan immoo warra madda qorumsa isaanis beekan isaan immoo warra ofirraa ari'anis. Maal jedha beektu jira Phexros 7:8 irraa inni isiniif waan yaaduu fedha. Yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataate dhiisaa jedha. Keessumaa warra sadaffaa kana jalatti seexanni majaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaadeen naanna'edha. Warri kuni warra yaaddoo isaanii beekanidha. Eessatti immoo akka gatan warra beekanidha. Isaaniif dubbata. Yaaddoo keessa Waaqayyotti gataa waan jedhuufi warri kun immoo akka lolamaa jira warra beekanidha. Warri lolamaa jiran akka beekan yaaddoo isaanii Waaqayyotti dhaqanii gatu. Maaliif naanna'ee aadaa irraa hidhu. Seexanichi na liqimsuu barbaadee naanna'aa jiraadhu. Fayyaa koo nyaachuu barbaadee naanna'aa jira jedhaniitu warra harka Waaqayyoo ofirratti barbaadanidha. Yaaqoob 2:7 irraa akka jedhu yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa isin dhiise hin baqataa'edha. Si dhiisee baqatu maqaa Yesuusiin. Egaa malli ittisa hafuuramaa kana waan muraasa ilaalla. Malli ittisa hafuuramaa. Malli ittisa hafuuramaa kuni akka mala ittisa bookee busaati. Horii bookee busaa beektanii horii isin idditee mana yaala dhaqanii beektanii akkasaati. Kanaafi mala qaba. Malli ittiin ittisan waan baay'eetu jira. Malli hafuuramaa ittiin ittisan. Isa keessaa garuu waan muraasan dubbadha. Meesa kana garuu waan tokko ni asitti nama affeeruu barbaada. Obbo Saamiin asitti affeeruu barbaada. Gara kan akka isaan dhufaniin barbaada. Bookeen busaa akkamitti akka isheen nama idditu beektu gaasa kana beektu baay'een keessanii haa ta'uyyuu malee isaan immoo ogeessa fayyaas waan ta'aniif akkamitti akka isheen nama idditu malli ittiin ofirraa ari'an immoo maalidha kan jedhume waan gabaabaa dhufanii nuuf kaasanii gara kanatti achi as affeeraa kinachuma dhaabatanii dubbachuu danda'u. Eshi. Tiwufaa nama Waaqayyo. Eshi. Akkuma amma jedhame bookeen busaa egaa ilbiisaadha. Ilbiisaa taatee isheen nyaata ishee barbaadachuudhaafidha kan isheen gara namaa dhuftu. Egaa bookee busaa hunduma isaaniitu dhibee busaa namatti dabarsa miti. Isaan keessaa warri baattoo ta'an jiru jechuun nama dhukkubsataa busaa ta'e kan ciniinanii jechuudha. Isaan kun nama fayyaa yoo ciniinanii dhukkubsataarraa gara nama fayyaatti busaa dabarsuu jechuudha. Kanaaf yeroo busaan nama tokko ciniintu adeemsa qabaa jechuudha jireenya namaa keessatti yookiis laayif saayikil isa jennutu jira jechuudha. Qaama namaa keessatti dhiiga keessatti laayif saayikilii mataasaa qabaa. Tiruu keessatti laayif saayikilii mataasaa qabaa. Rajiijii keessatti laayif saayikilii yookaas immoo adeemsa mataasaatii qabaa jechuudha. Adeemsa kana egaa qaamni keenya calluma jedhee hin ilaalu ofirraa qolataa jechuudha. Yookiis immoo ofirraa ittisuudhaaf mala mataasaatiin qaamni keenya waan kana wanta qaama alagaa ta'e kana waan qaama isaa keessa seene kana ofirraa lolaa jechuudha. Yeroo ofirraa lolugaa dhukkuboota mallattoo garaagaraa agarsiisuu danda'a jechuudha qaamni keenya. Fakkeenyaaf mataan dhukkubbii waan akka dhanna gubaa waan akka qorrisiisuu maal kuni
sababa lola sanarraa ka'eeti jechuudha kan inni dhufu. Kanaaf egaa akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhu karaa garaa garaatiin bookeen busaa akka nun ciniinne ofirraa ittisuu dandeenya. Isaan keessaa saaphana sireefaa fayyadamuu, keemikaala faa biifuu, akkasuma immoo bakka jijiidhaan yoo naannoo keenya jiraate bakka wal hormaata bookee busaa ta'e sana faa gogsuudhaan iddoo isaa gogsanii balleessuudhaan ofirraa ittisanii nagaa ta'uun hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf namni tokko bookee busaadhaan harruma ciniinamee harruma dhukkubsatu yeroo qabaa jechuudha. Harruma ka'ee harruma dhukkuba biraan ga'anii kanadha jechuudha. Thank you isin eebbisu Waaqayyo. Akkasii akkuma isaan nama ibsan dhageessaniitu ka tokko iddoo isheen itti wal hortu sana maal gochuudha? Cabsanii dhangalaasuudha. Waan hafuurri hamaan irra taa'ee nu lulume irra nu qorume maqaa Yesuusiin galgala kan haa dhangala'u. Inni kan biraan immoo golgaa jedhan saaphana sireetti godhachuudha jedhan inni immoo ayyaana Waaqayyoo keessa dhokachuudha. Maaloo kana isinii kadhadhu galgala kanaa kaasee ayyaanni Waaqayyoo isinitti golgamu yee. Egaa hafuura hamaa kan ofirraa loluudhaaf yookiin immoo ofirraa ittisuudhaaf tokko isa nama dubbatan gargar jallaatti waa isiniin ibsa duwwaa ta'uu dhiisuudha. Dubbii Waaqayyootiin guutamuudha. Nama isin cina jirutti bu'aati dubbii Waaqayyootiin guutameedhaan hime. Dabalaatti dubbata dubbii Waaqayyootiin guutameedhaan. Akka Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 24 irraa 24 gadamee jaatti hafuurri hamaan nama keessaa yommuu ba'uudha. Iddootti aara galfatu barbaaduudhaaf lafa bishaan hin jirre keessa deddeebi'ee iddoo barbaaddates yommuu dhabuudha. Mana koo isan keessaa beektan deebi'ee gala jedhee yommuu deebi'ee dhufus manichi aramee qopheeffamee argataadha. Kana booddee dhaqee hafuurota torba kan isarraa hammaatan ofitti dabalee hin dhufedha. Isaanis manichatti galanii keessan taa'u. Jireenyi namichaa sanaadha. Inni gara booddee isa duraarra kan itti hammaatu hin taa'edha. Hafuurri hamaa yeroo nama keessaa ba'uudha. Lafa keessa joolii gajjooraa ture. Biyya lafaa keessa olii gajjooraa ture. Mana koo jalqabaan naqee barbaadde deddeetu achas deebi'ee dhufedha. Hin deddeebi'e jechuudha hafuurri hamaan. Jireenya namaa loluudhaaf deddeebi'a. Nama si cina jirutti bu'aati sittiin deddeebi'u jedhaanii mee maaloo. Jedha laata sittiin deddeebi'u jedhaanii maaloo. Kanaaf amaanni furmaanni isaa dubbii Waaqayyootiin guutamuudha. Sagalee Waaqayyootiin guutamuudha. Gaafa ol galuu dhufu manni kee dubbii Waaqayyoon guutamaadha taanaan lapheen kee dubbii Waaqayyoon guutamaadha taanaan hime dhukkuba baatee dhufe gadda baatee dhufe lola baatee dhufeetu si baqatee sirraa deebi'a. Har'a nan dubbadhame inni hamaan yoo dhufeme ulfina Waaqayyoo sirratti argee sirraa deebi'aan jedhan. Ati dubbii Waaqayyoon guutamtaa ati sagalee Waaqayyoon guutamtaa si loluu dhufe karaa barbaadachuu dhufeetu lakki isattoo kellaatu ijaaramee jira. Maaloo kadhannaa kana isinii kadhadhu galgala kanaa kaasee kellaan Waaqayyoo isinitti haa ijaarama. Maatii isaatti kellaa Waaqayyootu ijaaramee jira. Hojii isaatti kellaa Waaqayyootu ijaaramee jira kan jedhume maqaa Yesuusiin isinirraa dhaga'amuun jedheen. Duwwaa ta'uu dhiisuudha. Sagalee Waaqayyoon guutamuudha. Nama jedhe Ermiyaas 29 irraa dubbiin koo akka biddaa mitiireedha. Akka burruusa dhagaa caccabsuus mitiireedha. Kanaaf Yesuus Kiristoosis gaafa seexanaan qorame sana barreeffamee jira caafamee jira kan jedhuun seexana mo'ate. Sagalee Waaqayyoon guutamuu qabna. Inni kan biraan meeshaa hafuura keenya hidhachuudha. Meeshaa hafuuraa hidhachuudha. Meeshaan hafuuraa maa inni Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10-17 hin dubbifattu. Meeshaa hafuuraa hidhachuudha. Maal jedhachirraati? Kanaach jedha. Gooftaatti humna isaan qabeessatti jabaadhaa'edha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti hidhadhaa'edha. Akkamitti hidhadhaa? Guutummaatti hidhadhaa. Maal gochuu akka dandeessanitti? Seexana loluu akka dandeessanitti. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti. Hadhoko si morma galgalaa ganama. Fayyaa kee morma, hojii kee morma, tajaajila kee morma, milkaa'ina kee morma. Hidhadhu mi'a Waaqayyo. Hidhadhu hafuura Waaqayyo. Meeshaa Waaqayyo hidhachuun nurra jira. Maal jedha beektu achirraa? Akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessa maal godhaa? Jabeeffadhaa. Mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka maddaa sibiilaatti uffadhaati dhaabadhaa. Akka nama kophee kaateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'edha. Amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Fayyina immoo akka gonfoo sibiilaattidha. Hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Eenyu irra kana uffachuu kan barbaadu? Uffachuu kan barbaadu maqaa Yesuusiin galgala kanaa kaasee hafuurri Waaqayyoo isinitti ta'uu ifamoo. Mirga ol kaasaa fuudhaa ishee kana sinan eebbisa. Jecha kana siniin hin jedha. Galgala kanaa kaasee hafuurri Waaqayyoo isinitti ta'uu ifamoo jedhaan. Isaan liina loltee mo'atta. Ittiin biyya lafaa loltee mo'atta. Ittiin rakkina loltee mo'atta. Kanaafi wanti nuun gochuu jalqabnu ni guddaan mi'a hafuura qulqulluu hidhachuudha. Jalqaba sinii kaaseera.
buleessi keenya busaamiin kan ibsan immoo wantoota seexan harkisan sana ofirraa dhorkuudha. Akkuma bookee busaa ofirraa dhorkuudhaaf wantoota garaagaraa fayyadamnu sana hafuura harkaa ba'uudhaas immoo wanta inni nu biraa qabu maal gochuudha beektu ofirraa ari'uudha. Yeroo baay'ee kan dubbatamu hin dhageessu gaaf tokko mucaatu lolee rafee abjuu isaati yeroo hundumaa maaltu na nyaatadha sangaan na nyaataadha. Sangaan na nyaatadha hundumaa galgala sangaan na nyaatadha rafee makee abjuu isaati sangaan na nyaatadha. Na gaaf tokko gurbaan tokko maalittiin jedhee yeroo hundumaa sangaa si nyaatomee waan si nyaatuuf nutti miyeen maalirra rafta mana keeti akkami jireenya kennaani maal jechuudha dhugaa waaqayyo maal cidii mararra fakaa firashii keenya cidiitti guuttannee rafna kaana maqaa Yesuus wanta si nyaatuuf hin beektu maaliif jennaan situu maal sarara rafee jira nyaata sarara rafee jira kanaaf si qora kanaaf si nyaata sangaan ittiin jedheedha. Waan ittiin seexanni nu barbaadu waan nu seexanni ittiin nu qorume mana keenya keessaa gadi baasuu qabna. Laphee keenya keessaa gadi baasuu qabna. Kadhannaa kana sinii kadhadhu maqaa Yesuusiin mi'i ulfina waaqayyoof hin taane galgala kana gada ba'uun jedheani. Amalli ulfina waaqayyoo mul'ifne gadi ba'uun jedheani. Heeno mi'i ulfina waaqayyoof hin taane gadi baasuudha. Mana keenya keessaa gadi baasuudha. Hafuura keenya irra keessaa gadi baasuudha. Kanaaf obboloota koo qorumsa jalaa ba'uudhaaf lola hafuuraa maaja kana jalaa ba'uudhaaf wantoota kana gochuu qabna. Wantoota seexan harkisan ofirraa adda baasuu qabna. Mi'a lolaa hidhachuu qabna. Sagalee waaqayyootiin guutamuu qabna. Yeroo sana inni hamaan dhufee karaa barbaade karaa keenya dhabee deebi'a. Ameen. Dabalaati ameen jedha ameen. Waan inni qubatu ofirraa adda baasuudha. Egaa inni taanu madda qorumsa dhaloota har'aa kan ta'e maturee masaa duwwaa dubbadhee kan dhaabadhu torbanarraa kan itti fufnu ni sadaffaan sagalee waaqayyo wallaaluudha. Kanaan hin dhaaba. Sagalee waaqayyo wallaaluudha. Ibsa isaa isa bal'aa torbanarraatti fufnee walii wajjin in ilaalla. Sagantaan keenya itti fufaa waan ta'eef sagalee waaqayyo wallaaluudhaan har'a dhaloota baay'een madda qorumsaa ta'eeraaf. Madda lolaa ta'eeraaf. Kunis immoo sababa garaagaraatu jira. Namoonni baay'een sagalee waaqayyo gara mataa isaaniitti hiikkatu. Dalga hiikkatu. Namoonni baay'een immoo sagalee waaqayyo sana hin beekan. Har'a bara keenya keessa sagalee waaqayyo wallaaluu kan jedhamu kun gara yaada mataa isaaniitti namoota hiikkatantu baay'ata. Gara fedha isaaniitti hiikkatu. Hin dhugin kan jedhu dhuddeen machaa'in kan jedhutti hiikkatu. Dhageessaniittu hin dhugin gaafa jedhamu dhuddeen machaa'in kan jedhutti hiikkatu isaan immoo dhuguu hin dandeessa garuu machaa'in kan jedhutti hiikkatu. Garuu sagaleen akkas jedhee caafamee jiru hin jiru. Warri machaa'ani mootummaa waaqayyo hin galan kan jedhu caafamee jira malee. Har'a namoonni baay'een gara fedhii isaaniitti sagalee waaqayyoo kana hiikkachuudhaan sagalee waaqayyoo wallaaluurraan kan ka'e qorumsa keessa galanii jiru. Ani immoo galgala kana waan tokkoon isinii kadhadha. Sagalee waaqayyootiif sammuun keessan banamaa haa ta'u. Ol fuudhaa argeessan kanan isinii kadhadhee walitti qabuutti dhufa. Sagalee waaqayyootiif sammuun keessan haa banamu. Sagalee waaqayyootiif garaan keessan haa banamu. Sagalee waaqayyootiif lapheen keessan haa banamu. Heeno sagalee waaqayyoodhaan dhaloonni baay'een qorumsa sagalee waaqayyoo wallaaluurraan kan ka'e dhaloonni baay'een qorumsa keessa galanii jiru. Isa kana bal'inaan booddee torbanarraa yeroo itti aanu in ilaalla. Sagalee dhageenya waaqayyo nuuf haa eebbisu. Itti jiraachuun nu haa dandeessisu. Kadhanna waaqayyoon sagalee kanaaf sina eebbisu.